Kumaandoon galan kun namni odoo qabatee namni odoo ittiin hojjete yeroo ittiin yeroo fayyinu yeroo wajjin hojjetamuu danda'u garuu ittiin hin deemne hundi. Nuti sisi wajjin hin taane bakka rakkinni jirutti kophaa keechaan hin kaatina uummata fuuldura fidaa uummanni yaada yaasa. Qabeenyi badaa jira. Oromoodhaaf hin qabsaa taanaan Oromoo ofitti qabachuu barbaadeera taanaan Oromoon Oromoodhaan saameetu bilisa baasa. Haati namaa gubachuun haadhoon namaa gubachuun ganzaba dhabuun horii isaa dhabuun isuma manuu agarsiiftan kana kun biyyittiitti fassamameera jira. Maanuu irratti ilaala mootummaanoo nuti gara keessan ilaalla isin gara keenya ilaaltu. Maricha irratti kan argaman hoogganaa damee siyaasaa paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Saadat Nashaa fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa yaadotaa fi gaaffilee kaaniif deebii kennaniiru. Rakkoo kan ta'e shanee ka ofitti galchee uummata Shawaa Lixaati. Shawaa Lixaa shaneen dafartee seentu. Harkaan ofitti galchinee gatii har'a kaffalle. Bakka tokkotti asitti hin qoranne malee gosalleen kan ijaarate jira. Shanee gosa keenyaan eegganna jedhee kan ijaarate. Hamma saamee kan ajjeesee isaa game gosa isaa sanitti deebi'ee gosa sana guba. Seenaa duriirra gizee harma muraniif gizee akalaatii dhiiraa muran darbeera. Dabarsaniiru abbootiin keenya. Har'a nutti dhufee nu qaqqabee jira jarana. Eenyutti manna isinitti machuu baal. Isin bakka bu'oota uummataati. Hayyoota uummataati. Uummata ijaaraati. Bakka caasan nageenyaa xaragee jiru deebi'ee lammata deebi'ee diinni akka hin galle. Gochurratti tumsa godha. Wayyaanee waggaa 27 nu gubde ilmoo keenya fitte. Isuma ijoolleen kun immoo kaatee qeerroodha humna boruuti yennaa jedhamtu dhagaadhaani wayyaanee nurraa ariite. Amma immoo qawween nutti geeddarame. Abbaan namaa goodaatti dhume haati namaa goodaatti dhumte. Maal sitti fakkaata mootummaan? Maanuu dhaggeeffata? Kan keenya maaltu muka qottoo jallatee muka xaraga. Maal maa fakkaan xaragamna naani? Sibiilli kun maal nu godhee jallataadhuma keenyatu jallatee nu fixee. Torbee lamaa opereeshiniitti galametti nama nutu 200 malee doggomaa gibbii irratti waan ta'e warri abuunaa gindi baratti gaa sirriitti irraa iyyaafadha. Doggomaa kibbitti qofa. Ka iddoo biraasiin hin kaasu. Achi keessa Tigreen hin jira. Warri Beeniin hin jira. Gumuuziin hin jira. Likkiin qabu. Warri qabeenya uummata keenyaa saamee buraayyuu irratti mana ijaarrates guurramaa jira. Gindi baratti qofa nama 10 wayii kan guurrame. Hammi mootummaan hojjete waan guddaadha. Hojjetameera. Gahaa miti. Hojjetameera. Akkuma ija kootiin ilaalus achittis ilaaleera. Kunas bulchaa ilmoo fi achi bulchaa laala. Achi bade dubbii nama laal wal keessa jira. Innas ta'ee fakkaatee as bulchaa ilmi isaa achi nu bula. Kun jiru ijoollee nama akkananii icciitii kennan irras ga'uu danda'u jirra san geenyita. Kun asirraa ka'ee. Dhugaadha keessoo keenya qulqullina rakkoo qaba. Kanarraa ka'ee akka paartiitti qulqulleessuu jalqabnee jirra. Kuni borus itti fufa. Shawaa Lixaa irrattis qulqulleessuu eegallee jirra. Kalleef rakkoo isaan ibsame. Diinaan gargar baafnee ilaallu. Miila lamaan tokko badhaadhina keessa kaataa tokko bakka biraa kaataa diina keessa kaataa humni hojjetu yoo jiraate gatii isaa argataa jechuudha. Aangoo irraa kaasuu miti. Tarkaanfii jajjaba fudhan. Miila lamaan qaba jedhanii muka lamaan kan yaabbatanii rakkoon mootummaa keessas jira. Uummata keessas jira. Kan keenya kaawwannee kan keessan bichaa dubbanne miti. Unis asirraa sirrii taanee warra biyya balleessan kana warra Oromoo saaman kana warra abbaa gadaan hin qalamaan. Warra fakkeessu nu keessa jiru baasa. Amma carraan jiru tokkoof tokko qofa. Yookaan diina of keessaa baasu abbaan gadaas abbaan amantaas asirratti hojjennee haati siin keessa. Warri diina of jala qabu ganda hundatti hin beekama. Nama 30 haga 35 ganda hundatti jarri jaartee ka jirtu hin beekama.